ummanni ammoo soo sila ganda sodaata kin ganda ollaa ta'anii hedduu takka tarabarrabanii sila arraan amma miti mucaa kana karakkoo baasanii sarmaafuu warri waan kana seenaa isaa beeytanis jiraachuun ni mala warri na duraas jala teessanii dhaggeeffatan sarmaafuu warri as jala jirtan yemadaam qamamoch maamadoo biyyaa rabaa jirtu qarshii 200 isaaf advaanteejii guddaa qabaa nuuf waan xiqqallaala waan gartee gabbaanee wanni jennu takka suuqa supermarketatti masruufa baafnu takka walaakin isaaf waan guddaa godha akka biyya keenyaatti diyaaspooraanis warri jirtan gaariidha gaxaamee kanatti baasa kanna dhaamee kanadha ajri sadaqatul jaariyaa dalilidha anis gama khiyaan mucaan warra harargeeti jaanii harargummaa isaa osoo ta'in oromummaa fi islaamummaa isaatiin hangaan danda'onni gargaara mube namoonni si jechuu barbaadu mucaan kun eessa jira finfinnee jira finfinnee jira jaartii jinnee Kama yoo finfinnee jiraate alaa kullaa rakkina maallaqaa qaba malee dhukkubsateeti miti jechuudha. Moo akka misila naaf hin galle rakkina maallaqaa qaba. Dachaas jechuun akkuma madura isaan lamaan kan isaan makameen adda baasuu hin dandeenye dhiifama na godhaan of golcha mube. Dura jiru kana kun gurraachicha kana gurraacha sun saahiba isaati bakkeetti kufee ture bakkeedha argee fuudhee galee. Yeroo fuudhee galu gurbaan nama wallee 45 ol Afrikaa qabudha. Mee jedhiifa dara. Jedhiifa gammadduyyuu wallee isaa keessaa nageenyaati maa olii gadi. Yaa dhagee waan hin taane jedhee ani uummata ammaanitiin akkana si gaafa dabeetta hojii uumuufiin hin danda'a yoo rabbiin jee izni rabbiitini. Mu'aaz Muhammadinis meebii warsi garsiisuun hin danda'a akka wal agartanii hojii waliif uumtanis ejensiilee adda addaatiin wa'ada 500 duratti. وهذا سيسي أنا قاعد ندوس سبورت سين قرا إذني ربي أجري أخذبه. أتنا ما جنجر جنة جنوت عاد جنجرا. ada raya mau berserta ada kau ada just go. Aye rakon kamu. Geduan imor batanya kajira ko pelinkin dabina. O satu mata batatu ma. Me dechas mukki godi me altoko. Wan toko gadi beka. Me wan toko rasnu bay. Aye tole mu beko galatomi. Oromonti ya bay galatoma da. Ugar bi. Waan man dubbadhu wallaalee garummoo akka sirbaatti akka artiitti yoo ta'e sirboota fakkeenyaaf seenaa Oromoon hin beekne kana nan beeku kanan qoradhee bira ga'e baay'een qaba. Hin dhagamaa miti sagaleen kun. Yaani dhaga'ama itti fufi. Maqaan keenya. Maqaan kiyyaa ni jaartii jinni naan jaa. Kana itti beeku. Sanu mana arti jinni je itu maya arti jinni ti. Rakon kamu makasih baru pada. Ayah bakal serba lagi faduga. Tamam. Okay. Itu jinni rumum mergaketi itu isni rumum mergaketi itu apa itu tirum sunam namu wan namu gertunggu juru bete. Dalam mau ke akhayati. Umam nih sumara ada abah keti wal bara. Ada apa keti wal bara umam nih nyumara unda teti wal bara unda teti Bega di beke jaalachuun hin taatu. Isaan kun nama sagalee qabu nama artiisirriitti danda'u galatooma warri waadaa galartanu waadaa keessan waraabaan jira bilbila sagaaniini amaanaadha waadaa galtan immoo bakkaan nu gaha gatii lakkoofsi amma barreeffamaa jiruuf immoo hundi keessan iyyuu Koppelink share gochuun dagatina obboleessa keenya lafaa dhufaa artist Dachaas support godhaa jirra. Risiitii eenyuuf erginaa warra jettanii xumurarra lakkoofsa waatsaappii kan koos kan saas warra qabdan achirratti nu ergitu. Abdii Ridwaan 10,000. Please kijibaa waadaan galina. Nu jabaadhaan. Mubarak inni isaa dubbatu meetar takka isaaf carraa kan negawaan jooyoo qabaata. Ayyee atoo hin jiraa galchiteettaa biricha. Yeroo jalqaba gurbaa fulliifi akka dhufaniin nillee dawwalee fi nan beeku ergee fiitiin ture. Okay. Sababa isaatiin nama 100 meeqaan wal fitnee. Dachaas akkaawuntii yoo si bira jiraate birrii 14,000 galeera amma 14,000 birrii 14,000 galeera.
jaalalaaf nama jedhamu 14,000 galcheeraa fi jaalalaaf amma moo isa ergasiiti. Abdii Oromoo 200 jettee maal riyaala moo dirhama moo doolaara moo dura ergasiisii galchame ergasiisii galee waan ergasiiti waan ammaati miti waan ergasiisii galeedha. Thank you galatoom ulfaadhu jaalalaa fi hundi keessan iyyuu meeme waan dandeessanu sappoorti godhaani. Waan dandeessanuun sappoorti godhaa obboleessa keenya mee dachaas waan dubbattoo qabaatte dubbadhu. Neetwoorkii isaatii isa qabee jira dubbachuu hin danda'u isaa qabamee jira. Akkaawuntii ka barreessaa jirtu akkaawuntii deddeebisii nu barreessi please. Akkaawuntii deddeebisii nu barreessi. Thank you. Maal jettee? Background godhe deebisuu screenshot godhatanii. Screenshot isa godhatanu jalas screenshot godhadha. Aksima background nu godhe asasi baasaa. Galatooma warra akkaawuntii barreessaa jirtanu obboleessa keenya kana jajjabeessuun dirqama. Ilma Oromooti. Waan biraan laalina tarii nam tokko artiin deeggaru ta'a. Nam tokko artiin deeggaru Oromummaadhaaf rakkina isaatiif bira dhaabadha. In guddifti ayiwaa footoo kaafadhala. Footoo kaafa hundi keessan iyyuu screenshot godhadhaa tokko. Warri koomenti jalaa fudhanne screenshot godhadhaa. Oromummaadhaaf warri lakki nu artii irratti hin deeggaru jettanu obboleessa keenya rakkatee Finfinnee keessatti bakkeetta fee shaantaan qabu bilbila qabu yeroo ammaa kana. Ajabeessuun sanatti ni jennee jechuudha. Obboleessa keenya ilma Oromooti jennee sappoorta goonuni. Kanuma. Galatoomi gifti. Warri gaaffii qabdan immoo jalumatti nu barreessaa. Galatoomi balleessi si adabuu danda'a. Koppiliinkiin dhaabinaa taaptaabii illee dhaabinaa. Koppiliink taaptaap. Warri gastii irra jirtanus dubbadhaa. Mubee salaam alaikum. Akkaawuntiin koo ni gaara jalaa gubate ijoolleedhaan folona godhaa jedhi anis immoo bakka akkaawuntii sirraa fudhadhee galchii keenyas mara tiriistii yoraa qoy. Amma irraa eegamu. Akkaawuntiin koo gubate foloo godhaa dhimme. Hundi keessan foloo godhaa Khaalidiini. Dachaas Muhammad jedhee doonkii nu barreessaa jira. Tuubiin galatoomi bakka hin qabnu. Warra jalaa immoo taajuu si geggeessee jira beektaa. As jalaan si geggeessa. Kan deeggartu obboleessa keeti. Dirqama gastii korroo galte malee hin deeggartu ta'e dhiisi. Geessee wanta dinaa rabstuu hin jiru. Oolaa. Koppiliin godhaa ijoollee. Jabaadhaa kaa hirmaannaa. Mobeen beene ni jiran ta'anii akka haarawatti itti ibsaa deemi. Fakkeenyaaf anamma Obboleewwan takka jaartiin jinniitu naa ibsitu mee sagalee isiitiin nama tolaarra sababa isiitiin namni waa kannachuun oolu isii naa ibsitu. Anis al tokko ibsee fi ennaan isinis hubattee haa ibsitu. Obboleessa keenya dachaas obboleewwan keenya salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh warri muslimaa warri kaan immoo akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jedheetan obboleessi keenya dachaas jedhama maqaan isaa dhalataa naannoo Harargeeti. Nama baratesi nama olii gad deddeemaa ture akka carraa ta'ee Finfinneetti rakkatee bakkee bulaa ture ijoollee Oromootu fuudhee manaan galee kunoo gurmaadhuma argaartan kana deef fuudhee manaan galeeni waliin jiraataa ture waan tokko hojjechuus akkuma isin argitan aartii tokko isin hojjeta waan tokkos akka hawaasaatiif hojjetaa jira sappoortaa godhamuu jedhamee waadaa galamee fi ture beellamni sun akka carraa bixiin ciqicciqii ka jaarsaatii kan maaliitii argitaniitu waa hedduu dabarse miidiyaa kanarratti amma immoo hadhatti beellamni qabamee fi inumaayyuu saatii lamatti ture sababii xaba beellamaa fi waan tokko as bunnee dhufne. Kanaaf namoonni nama 1,400 jechuun osoo kuma
lama galchee fi 200,000 gargaara. Isinii galee kanaaf koppiliink sheer godhaa. Warri giiftii keessaa qabdan illee yoo ta'e isarratti kennaa keessaa baafatee fayyadamu isiniin jennaa. Jaartii jinnii yoo si gale Ustaaz Abaazaan akkam jirtu? Isaan immoo nama biraati. Isaanuma mubee galatoome hedduu takka. Shabakaadha malee. Bagana gaanuftan. Mubaarak jaartii jinnii tanaa carraa kanneef mee. Ayyee kenneef. Nagaa akka assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Haasaya Abaazar. Anuma shabakaan kiyya baay'ee na jeequ jira. Eshi mubee anammoo nuti ijoollee kana ani dhugumatti har'aan argee piroofaayila isaanii jala seeneetti ilaalu jira. Aartii atirraa haasawitullee hin beeku dhiifama naa godhi. Gaaffii dhaleessuu fi takkiin maal ta'ee ni dhukkubsate immoo maalii jechuudhaanis sillee hin cinqu. Walaakin uummata keenya anis nama 2,000 irratti hin cufee dhufe. Sheerii fi koppiliinkii godha ni gargaara Oromoon takko afaan takkaa soinaa diina takka qabna alhamdulillahi. Sheerii fi koppiliinkii godha dhukkubsataan abbaa fedhee akka gartee tokkummaa akka Oromummaatti wal gargaaruu qabna. Uummanni ammoo soo silaa ganda soddaa takkiin ganda ollaa ta'anii hedduu takka tarabaarrabanii silaa arraan amma miti mucaa kana karakkoo baasanii. Sanumaafuu warri waan kana seenaa isaa beeytanis jiraachuun ni mala warri na duraas jala teessanii dhaggeeffatan. Sanumaafuu warra jala jirtan Yemadaam Qamamoch Maammadoo biyya Arabaa jirtu qarshii 100 200 300 isaaf advaanteejii guddaa qaba. Nuuf waan xiqqallaala waan gartee gabbaanee wanni jennu takka suuqa suppermaarkeetatti masruufa baafnu takka walaakin isaaf waan guddaa godha akka biyya keenyaatti diyaaspooraanis warri jirtan gaariidha. Gaaxaamee kanatti baasa kanna daamee kanadha. Ajri sadaqatul jaariyaa dalilidha. Anis gama khiyyaan mucaan warra harargeeti jaanii harargummaa isaa osoo hin ta'in Oromummaa fi Islaamummaa isaatiin hangaan danda'uun ni gargaara. Mubee namoonni si jechuu barbaadu mucaan kun eessa jira? Finfinnee jira? Finfinnee jira jaartii jinnii. Kama yoo Finfinnee jiraate alaa kullaa rakkina maallaqaa qaba malee dhukkubsateeti miti jechuudha. Moo akka misila naaf hin galle? Rakkina maallaqaa qaba? Dachaas jechuun akkuma amma dura. Isaan lamaan keessaa amma kamiyaan adda baasuu hin dandeenye dhiifama na godhaan of golcha mubee. Dura jiru kana kun gurraacha sun saahiba isaati bakkeetti kufee ture bakkeedha argee fuudhee galee yeroo fuudhee galu gurbaan nama wallee 45 ol Afrikaa qabudha. Mee jedhiifa dara jedhiifa gammadduyyuu wallee isaa keessaa nageenyaati maa olii gadi. Yaa dhagee waan hin taane jedhee ani uummata ammaaniifin akkana si gaafa dabeetta hojii uumuufiin hin danda'a yoo rabbiin jee izni rabbiitini. Mo'aaz Mahammadiinis meebii warsi garsiisuun hin danda'a akka wal agartanii hojii waliif uumtanis ejensiilee adda addaatiin wa'ada 500 duratti wa'ada siiseen hangaan danda'u sappoortii siin godha izni rabbiiti rabbi ajiree haa katabu. Ati namaa wajjin jiru hin jenne jinnoota wajjin jira. Adaraa yaa mubee sultaana qodaa deebisi gadi. Ayyee rakkoon qabu. Gidduun immoo baatan nyaataa jira koppiliinkiin dhaabina. Qoosaatuma taphataatuma. Mee dachaas mukki godhi meel tokko waan tokko gadi beeka. Mee waan tokko ras nu ba'i. Ayyee tole mubee koo galatoomi. Oromoon xiyya baay'ee galatoomaadha. Dhugaa rabbii. Waan mun dubbadhu wallaalee garummoo akka sirbaatti akka artiitti yoo ta'e. Sirboota fakkeenyaaf seenaa Oromoon hin beekne kanan nan beeku kanan qoradhee bira ga'e baay'een qaba. Hin dhagamaa miti sagaleen kun. Yaa ni dhaga'ama itti fufi. Maqaan keenya. Maqaan kiyyaa ni jaartii jinnii naan jaa. Kana itti beeku. Saanuma jaartii jinnii jeeyituma yaami jaartii jinniiti. Rakkoon qabu maqaasii baruun fadan. Aya bakka sirba dhaggeeffadhu ba. Tamam. Feetu jinni heerumu mirga keetii feetu isni heerumu mirga keetii feetu abbaa feetitti heerumsu namoonni wanni nama gartuu hin jiru beete garuu immoo akka kiyyaatti uumamni kee sumarraa haadha abbaa keetii wal barraa haadha abbaa keetii wal barraa uumamni kee eenyumarraa
Hundaa hundee teetii wal barraa. Hundaa hundee teetii.